Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kuni Oromoo Ispoortiidha. Odeessaalee taphoota gulaalii Geeba Adunyaa 2026 biyyoottan darbuu isaanii mirkaneeffatanii fi odeessaalee walqabatoo ta'an qabannee dhiyaannee jirra. Nu waliin hordofaa. Tapha gulaalii Geeba Adunyaa Afrikaatiin gareen biyyoolessaa Itoophiyaa yeroo lammaffaatiif walitti aansuudhaan injifatamee jira. Gita isaa garee biyyoolessaa Misraa Ijibti waliin jimaata darbee kan taphate gareen biyyoolessaa Itoophiyaa 2-2 gooliiwwan boqonnaan duratti adabbii rukuttaa peenaaliitiitiin itti lakkoofsifamaniin injifatamuun isaanii yaadatama. Kaleessaa immoo Liibiyaa irratti gita isaa garee biyyoolessaa Seeraaliyoon waliin kan taphate gareen biyyoolessaa Itoophiyaa ammas 2-2 injifatamuudhaan abdii qabxii gara waldorgommii Geeba Adunyaa 2026 Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaan gamtaadhaan qopheessaniif darbuudhaaf qabaachaa ture guutumaan guututti dhaamsee jira. Barabaraan gahumsa dadhabaa fi walfakkaataa kan agarsiisu gareen biyyoolessaa Itoophiyaa jaalalli uummanni kubbaa miilaatiif qabuu fi sadarkaan kubbaa miilaa biyyattii irra jiru hawwii fagoo hin qabamne ta'ee akka jiru xiinxaltoonni kubbaa miilaa biyya alaa fi keessaa ibsanii jiru. Biyyoottan afran Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa bara 1957 Suudaan Kaartuum irratti yeroo hundeeffamu tokko kan turte Itoophiyaan akka biyya hundeessituu Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaatti hanga ammaatti sadarkaa kubbaa miilaa biyyattii hamma barbaadamu osoo hin guddatin akka hafee jiru beekamaadha. Itoophiyaa fi Misraan yookiin Ijibti walumaa galatti tapha garee biyyoolessaa yeroo 18 kan waliin taphatan yoo ta'u, Ijibti yeroo 13 injifachuudhaan olaantummaa yoo qabaattu, Itoophiyaan yeroo 3 qofa injifachuu dandeessee jirti. Yeroo lama immoo walqixa bahanii jiru. Gulaalii Geeba Adunyaa 2026 Afrikaa irraa kan gara waldorgommichaatti Afrikaa irraa darbuu dursitee kan mirkaneeffatte Morokoo qofa yoo taatu, Tuuniziyaan torbee kana keessa biyya lammaffaa Afrikaa irraa gara waldorgommichaatti dabartee taatee jirti. Biyyoonni ardiilee biroo hanga ammaatti waldorgommicha kanarratti darbuu isaanii mirkaneeffatan keessaa biyyoonni sadan qopheessitoota waldorgommicha kanaa kan ta'an Meeksikoo, Yuunaayitid Steets of Ameerikaa fi Kaanaadaan kallattiidhaan waldorgommicha kanarratti kan hirmaatan yoo ta'u, Ameerikaa kibbaa irraa Arjentiinaa, Biraaziil, Koolombiyaa, Ikwaador, Paaragwaay fi Yuuraagwaay darbuu isaanii mirkaneeffatanii jiru. Biyyoota Eejiyaa fi Ooshiiniyaa keessaa immoo Awustiraaliyaa, Iraan, Jaappaan, Joordaan, Kooriyaa Kibbaa, Uzbeekistaanii fi Niwuziilaandi gamanumaan gara waldorgommichaatti tikeeta muratanii jiru. Biyyoonni Awurooppaa taphni garee isaanii erga xumuramee fi qabxiidhaan erga adda ba'an booda ji'a sadaasaa dhufu keessaa kan mirkanaa'u ta'a. Taphoonni gulaalii Geeba Adunyaa 2026 ardiilee adda addaa ji'a onkololeessaa dhufu irratti itti fufamanii kan godhaman ta'a. Odeessaalee ispoortii har'aa fi isiniif qindeessine kanuma yeroo gaarii.